Ayyaanni Irreechaa hora Arsadii ganama ture kan abbootii gadaa akkasumas haawwan siiqqeen kan saaqame. Bariis jiraattonni magaalaa Bishooftuu akkasumas keessummoonni ayyaana kana irratti argamuuf asitti argaman gara malkaa deemuun irreeffatanii jiran. Ayyaana kana irrattis jiraattonni asitti argaman malkaa ga'uun akka duudhaatti irreeffatanii jiran. Hedduun isaanii warri VOA'f yaada isaanii kennan ayyaana kanatti baay'ee gammaduu dubbatu. Aadde Tigist Raggaasaa jiraattuu magaalaa Adaamaati. Yeroo jalqabaatiif ayyaana Irreechaa kan hora Arsadii dhufte. Irreeffachuuf dhufnee baay'ee nama gammachiisa. Kalecha Finfinnee ollee Arraasa ollee gammachuun baay'ee natti dhagahameera. Miila gaariidha kun. Baay'ee namatti tola. Nama faamee deemu, nama aadaadhaan deemu kana olaaltu seerri Oromoo, seerri aadaa warra keenyaa dur bade addisii ta'e natti mul'ata bara kana keessatti. Baay'ee na gammachiisa. Ani barana bichaan dhufe amman jammaree bakka baay'ee tokko keessa kootitti dhagahameera. Baay'ee na gammachiiseera. Irreeffachuun dhufe irreeffadheen galaara. Hollaalu namni akkanatti faamee Oromoon ol ga'ee afaan tokkoon ol ta'ee tokko ta'ee too deemu kana baay'ee dasneeree jira. Aadde Tigist sababa haga yoonaa irreecha hin dhaqneef yoo ibsitus. Namni joofne hin beeku akkanatti. Laalee nan na gammachiisee nan laalee nan uffata aadaa namni uffatee deemu hawwiin itti godhe Oromoodha ofii kiyya garuu itti xinxilfadhee tan itti seene. Hooseen immoo baay'ee nama gammachiisa. Dargaggoonni as ayyaana kana irratti faaya uffata adda addaani kan isaan dhufanii hirmaatan. Gammadii Tura Arsii Nagalleetii dhufe as magaalaa Bishooftuutti isa arge. Kaleessa Finfinnee turre adda gara Bishooftuu jirraa miilaan deemaa turre. Garuu baay'ee namatti tola kan kaleessaarra kan hadhaa kana wayya jedhaan. Gammadiin ayyaanni Irreechaa baranaa kan ganna darbeerra fooyya'aa ta'u namnis hedduminaan dabaleera kanaafuu wanti kun gaariidha jechaan dabalee dubbate. Ayyaana kana dargaggoonni gareen uffata aadaa uffatanii dhufanis miidhagina biroo turan. Mulugeetaa, Saamu'eel, Salamoon, Rabbirraa, Ashannaa fi Fijaarraan jiraattota magaalaa Finfinneeti. Akka Mulugeetaan jedhutti isaan keessaa namni takka ganna 10 oliif waggaan kan Arsadii dhufu jiraatullee akka tuutaatti garuu ganna 10 daa'imummaa kaasanii Arsadii uffata wal fakkaatu uffatanii dhufanii ayyaaneffatu. Umurii ijoollummaarraa kaasnee haaluma kanaan faayofnee dhufaa jirra. Ayyaanni bara kana baay'ee bareedaadha, miidhagaadha. Kan Finfinneerraa kaasee agasiillee bareedaadha akka keenyatti, akka kiyyatti yeroo ilaalu bareedaadha dhiyaata. Haalli Finfinneerraa yoo dhuftu xiqqoo ishee bu'aa bayii xiqqoo ni qaba. Haa ta'u malee immoo gaariidha. Yaa'us geenyeerra. Dadhabbii qaba garuu. Miilaan deemna baay'ee isaa duukamirraa kaasnee ammasitti miilaan deemna jechuun dandeenya. Mulugeetaan innii fi hiriyoonni isaa kaleessa galgala ayyaana kanaaf gara magaalaa Bishooftuu kan seenan ta'uu himee galgalas wal baruu fi sagantaa bashannanaatiin dabarsinee jedhe. Wanti sirratti daandiin xiqqoo ishee dhiphina qaba. Uummannis otoo walumaa galee akkasitti wal hubatee yaada tokkoon socho'ee gaariidha beektaa. Lammaa Booruu Boosatii fi hiriyoonni isaas magaalaa Adamaatii dhufan ganna 10 olii fi wal duuka irreeffachuu isaanii dubbata. Jijjiiramoonni garaagaraa ni jiru. Fakkeenyaaf duraan haalli naannoo kanaa jechuun haalli ittiin deemnee irreeffannu baay'ee rakkisaa ture. Amma haalli tokko fooyya'eera, karaan tolfameera. Namnis akka duraanis wal dhiibeetoo miidhaa garaagaraa walirra hin ga'u waan ta'eef amma haala bareedaarra jira. Kana caalas immoo wanti fooyya'aa qaban ni jira ta'a. Isaanis immoo ni fooyya'edhee ni yaada. Fakkeenyaaf duraan konkolaataan hanga magaalaa Bishooftuu nu seensisa ture. Amma garuu magaalaa Bishooftuu osoo hin gahin karaa haaraa irratti nu dhaabe. Sanis immoo fedhii irreeffachuudhaan wanta qabnuuf miila keenyan kan sa'a tokkos sa'anii olis deemee dhufu wanta jiruuf san odoo akka konkolaataan akkana nu siiqu odoo godhanii baay'ee bareeda. Uummannis immoo osoo hin dararamin osoo hin rakkatin dhufee irreeffata jedhee yaada jechuudha. Wanti hirmaattonni irratti dubbatan keessaa keessumaa bara kana haala geejjibaa ture irratti daandii guddichi Finfinnee Adaamaa geessurraa maqaa Bishooftuutti konkolaataawwan geejjibaa waan cufamanii fi kun rakkoo guddaa ta'uu martuu irra deddeebiidhaan VOA'tti himanii jiran. Dargaggoo Maashoo Abdallaa Shashamannee irraa dhufe. Gaadhaan jijjiirama garaagaraa argaatiin dhufe
jijjiiraman an argeessi inni tokko ani indoom ummanni barana seeraan dabaleerallee an akka kiyyatti ummanni dabaleera garuu chaalenjoota baay'eetu tureeyyu chaalenjoonni jiran sunniin aanaa hundi waan qixa hubateeru leenatti hin fakkaatu iyyuu xalaa garagaraa nu gaafataa turan daandii irratti xalaa garagaraa nu gaafatanii nu amma yeroo iddoo kaanee saniin dhufnu xalaa hubannoo aadaaf turizimiin naannawa keenya jiru nu kenneen addatti xalaa biraa nu gaafataa turanii fakkeenyaaf xalaa barreeffadhaa fidaa jedhan nuti ammoo iyyuu aanaan akkanatti miti kan nu hubachiise magaalaan akkanatti miti kan nu hubachiise magaalaa kanaadhaan nuti waraqata bixaashita kan nu kennaniif waan akka tisheeraa waan akka wanni wayii isiin nu kiisii nama baduu dandeetti daandii irratti ammoo yeroo baay'ee xalaa nu gaafataa turan kiiloomeetira 15 irratti konkolaataa paarkii godhaniitiin kan miilaan deemani kiiloomeetira 15 jechuun hammam akka ulfaatuun beekan namni hundinuu oo danda'ameetiin jedhee ammoo wantoonni akkanaa kunniin osoo nu dhaabate jedha nan gama kiyyaan wantoonni akkanaa dhaabatee haala ittiin mijataa ta'eetiin jedhe fakkeenyaaf haalota konkolaataatiin seensaniitiin dhiyeenya kana paarkii godhan Oromiyaan baddoodha lafa baddoo qabna bakkee paarkii konkolaataa ittiin qopheessan naannawa kanatti qopheessuu hin danda'amu otoo seeraan itti yaadameeti nuti garuu amma fakkeenyaaf siree dhabnee taansin irreessa hora Finfinnee san geenyee kaaneetiin deebinee siree dhabne asitti magaalaa kanatti magaalaa Bishooftuu tana siree dhabne magaalaa Dukaamis siree dhabne Mojoo Bulleetiin ol deebine Mojoodhaa magaalaa kiiloomeetira xiqqoo konkolaataadhaan baaneet achiin booda nu dhaabsisanii miilaan dhumne amma asiiti galgala halkan sa'aatii 9 itti kaane garuu kan geenne sa'aatii kanaas geenne naannoo sa'aatii 3 wayii kuni amma chaalenjoonni kunniin yoo baay'ataatiin jedhan namoota dhibamantu jira ana harkatti amma ijoolleen deemaa turan ijoolleen shamaraa lamaan dhibamaniitiin gaaddisawiitiin ciibsee dhufe wantoonni akkanii kunniin dhaabatee ka'eeti osoo danda'ameetiin naannoo kanatti yoo danda'ameetiin jedhe baasiin qophaa'eet baasiidhaan osoo as deddeebi'uun danda'ameeti an akka kiyyatti yaada furmaataa jedhee yaada. Shamarree Masarat Bayyanaallee Arsii Lixaatii dhufte nageenya eegsisuun akka jirutti ta'e haalli amma ta'u kun garuu haala nama irreecha ifachiisuun ta'uu hin malle jecha yaada ishee kennite. Haalli sakatta'insaa akkuma kanaan itti cimee itti fufee garuu chaalenjiin karaa irratti nama mudatan kunniin kiiloomeetira hammamii amma haadha ulfaata akka osoo garaa nu nyaattu homaa gochuu hin dandeenye. Jaarroleen namoonni gugurdaan kunniin kiiloomeetira 15 ol fagaatanii achi dhaabbachuun akka namni irreecha hifatu taasisaa jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bishooftuu Hora Arsiidii irraa.